Radio Simbirtu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaa naa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuula mirgaan haa galu. Dhaggeeffattoota keenya simbirtuun guyyaa ishee malee qophii addaatiin as baate har'a. Sababiin isaas sadaasni sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa itti kabajamu ta'uusaati. Guyyaa kana sabeeffachuudhaan qophiin addaa tokko Noorweey Oslootti gaafa sadaasa sagal bara 2013 qophaa'ee ture. Ayyaana sanarratti hayyi duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas argamanii haasawaa godhaniiru. Haga baasaan keenyas sirna sana achitti hordofee ture. Haasawaan obbo Daawud kan inni xiyyeeffate waan hedduu of keessaa qaba. Addatti immoo sababa Oromoon jalqaba qabsoof itti ka'e, sababa adda bilisummaa Oromoo hidhannootiin lolatti seene, haala waraanni bilisummaa Oromoo kallattii arfaniin har'a itti jiru, biyya keessatti maaltu ta'aa akka jiru, hammeenyaa fi gocha TPLF'n biyya keessaa fi ollaatti Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee raawwataa jiru, araarri adda bilisummaa Oromoo shanee fi qaama ce'umsaa waliin eegalame eessa akka gahe, waa'ee biyyoota ollaa, miidhaa biyya ollaa keessatti Oromoo irratti gahaa jiru, keessa mootummaa ammaa, miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo biyya ambaarraa maal tokko eegamu, duula habashoonni gama miidiyaatiin Oromoo irratti itti jiran, kanaa fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffata haasaan isaanii kun. Maarree haasaa kana akka jirutti caqasaa. Muuziqaa gabaabduu kanaa booda isinii dhiyaata. Turtii gaarii. Kanatti aansuudhaan hayyu dureen keessatti argama. Amma hayyu dureen gara dhiyaachuutti siqeera. Hayyu duree adda bilisummaa Oromoo kanaa kan nu simatu kan nu affeeru jaalle ayyaanaa goofanaa. Yeroo baay'ee bareedaa yeroo hundi keenya eeggachaa jiru bira geenye jira jechuudha. Kunis hundi keessa akka beektan qabsoon saba Oromoo abaabootiin eeggalame dhufee jira. Qabsoo kana yeroo dheeraatiif umurii keessatti kan hidhatan hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaan gidduu jiru. Egaa waan baay'ee isa amma akka isaan waltajjiitti fannoo afeera Jaal Daawud asitti qottaaf. Galatooma gara xumuraatti waan jedha waa'ee hayyu duree. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo heeraa seeraa kora sabaan filame addunyaan illee beeku. Hundumti keenya illee ittiin carraa argannu hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa. Jaal Daawud Ibsaa hambaa summi. Nama wareegamtoota biraa hafee hamma irraatti illee qabsootti cicha qabsootti gubee jiru. Isin fuuldura dhaabatu kun. Waan tokko nuti ni barbaada. Waan ofii kootiif arginu ni barbaada. Yeroo baay'ee namni gammachiinsa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo kana malee nama nagaa waa'ee isaa malee naa ta'u waan godhuu kana keessatti qabsaa'otiif sabboontota gootonni hedduudha kan wareegamanis kan jirani. Hayyu duree kana wajjin yeroo naman hadheesse gaaf tokko garuu umurii koo gootu kan na dhibu maa inni waliin bakka tokko kutaa osoo jirru qawwee kaan harkaa fudhanii bobbaarra tureen qawween qabu qawwee isaa harkaa fudhadhee waliin bobba'aa jiru. Waardiyyaa tokko qaba. Waardiyyaa isaaf ani
waliin deemnaa of gidduu buufnee deemna inni takka dura ani takka booddee jaalle laggasaa waggeetii jaalleewwan kaan wareegamaniiru kaan jiru isaantu nu hoggana. Sana booddee dura yeroo sanatti hidhannoo isaa gantuun jalaa fudhattee kan teessisu guddin qabu qawwee sana tokko fudhatee jira. Na fuuldura deemaa naannoo hattee jirra. Booddee maal jedhee nutti naannaa waardiyyaa isaatti hattee hamaa keessa yoo seenne kan na ajjeesu siniyee dura na dubsaa na ajjeesaa. Amma gaa waardiyyaan isaa dura deemaa ani booddeen deema kan ajjeesu ana jiru. Kan ajjeesu ana dirqama kan fudhatu. Jaalleewwan hubaddaa. Yeroo jaalleewwan hedduun wareegaman namoonni jaalleewwan sana wareegamaa afeerra maqaan isaa maal ta'ee hafe gaafa jaalle daawud biraa fi dirribaa moggaa maqaan isaa maal ta'ee hafe. Amma jaalle daawud harkee seene jedhee yoo wareegattanii san jiraate gara boodaatti waan jedhu tokkotu sammuu koo keessa deemaa ture. Naannoon sun illee naan jaalleewwan itti dhufan. Maala murteesse beektuu? Nan ajjeesaa kan ajjeesaan jedhe. Tarii diini na dhiisuu malti na hoji'uu malti. Garuu ajjeesee nuuf ajjeesaa murteesse. Maaliif yoo jiraate umrii koo guutuu sodaachaa hafa seenaa isaa dubbiseen beeka waan hin ta'eef jedhee yaada. Hayya dureen adda bilisummaa Oromoo kun wareegama qaqqaalee keessa nama jira. Yeroo hedduudha dubbifameen seenaa isaa ni beeku. Garuu guddaa namni kana fakkaatee muka fakkaatee qabuusaa hedduun ni ganan Awurooppaatti ganan. Hedduun Awurooppaa keessa jireenya isaanirra jiraachaa qabsoo uummata Oromoo ganan. Har'a garuu kan qabsoo kana irratti bu'aa jiru jechaa jiru waa'ee duree adda bilisummaa Oromoo kan. Seenaa isaa baay'ee nutti hin Haasiraa gurguusaa qabsoo kana irratti wareegamuu taate lubbuusaa immoo yoo jiraate yoo carraa ta'e qabsoo bilisummaa kanaaf naannoo sana akkanaa dhaggeeffattan kabajaadhaan akkanaa dhaggeeffattan fedha galatooma. Namni hedduun as keessa jiran illee seenaa fakkaataa qabu. Seenaa fakkaataa qabatanii kan kana caalu qabatanii qabu. Muduraa wareegaman baay'ee ta'uu danda'a. Hundaafuu galatoomuu jedhaa gammachiisee amma maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiruu fi Oromoo irraa maal eegama kan jedhudha. Tajaajilu dura dabarsee haalli asitti nafidee affeeramee miti kan dhufe Awurooppaa kana walga'iin kun anaa dhufuu yaadiin dura ka saganteeffamedha. Haa ta'uuti akka dhuunfaatti Oromoo Noorweey jiru walii gala. Oromoo addunyaa kanarra jiru walii gala. Oromoo biyya keessaa ana waliinii fi maatii haadha manaa koo waliin gada hordoftan kan oowwaaltan ittiin galateeffachuu danda'ama. Dhuunfaa dhaabaatti deemnaa dirqama keenya qabsoon jalqabee jira. Dirqama irratti qabnaa inni kun itti fufuu qaba. Qabsoon kuni jalqaba akeekisaa maali ka jedhu sana irra deebi'ee dubbachuun fedhaa wal hubachiisuun beekta bakka amma geenye kana. Qabsoon kun ufumaa dheebuu qabsoo gochuu dheebuu hidhannoo qabatanii deemuu dheebuu fincila gochuu waan qabuuf ka jalqabu. Itti yaadamee seenaa uummati Oromoo qabuu fi uummati Oromoo gabrummaa yookaan kolonii jalatti akkaataatti gala akkaataatti mirga isaa olaanaa biyya isaa irratti lafa irra qubatee jiru irratti biyya jedhamu yeroo sanatti Afrikaa keessatti ka uummati irra qubatee jiru. Biyya kajedhu tajaajila sana akka qabu kaasa. Naannoo isaatti immoo Oromoon bulchiinsa mataasaa, bulchiinsa hayyoota poolitikaa, bulchiinsaa fi mataasaa dinagdee isaa fi
hawaasummaa isaa fi siyaasa isaa gaggeessan akkuma ni qaba. Jaarraa kudha saglaffaa sana keessa gaafa Afrikaan kirgamu mirga olaanaa sana sogorri ka faranjii jedhu akkuma Keeniyaa irraatii sogorri dhiigan Ingiliziin fudhatu akkuma Maalii irraa Faransaayiin gaafas fudhatu yookaan immoo Aljeeriyaa irraa fudhatu Oromiyaa irraati immoo mootummaa Minilikiin durfamu Absiiniyaa akka jedhamu sun warra Awurooppaatiin deeggarameeti sovereignty yookaan mirga olaantummaa Oromoo kan irraa kolonii jala Oromoo. Kanaaf sagantaan siyaasaa bilisummaa Oromoo seenaa cabinsa Oromoo kanaa fi gaafa bilisummaa Oromoo ijaarame bishuu ibsan xiinxalee akkuma biyyooti kaan mirga isaanii yookaan freedom yookaan bilisummaa jedhu sana warra Awurooppaa irraa argatan mootummaa Itoophiyaa irraa freedomii isaa barbaada. Sovereignty lafa isaarra yeroo jennu Oromiyaa keessatti immoo hammatamee jiru albuudataa mirga Oromoon albuudataa irratti qabu lafa jala jiru. Lafa isaa irra keessatti bishaansaa mukasaa lafa irraa sarbamee ciisinyaa ta'e sana kan mirga guutuu irratti qabaataa ture. Fi ittee cabee gabra ta'e gabummaa kan jedhu kolonii walitti dhufame kana isa kana jalaa freedom yookaan bilisummaa barbaada. Rippaabilika Oromiyaa kana dhaabbatu mirga isaatii kanaaf qabsoofnaa jedhee ittiin galu. Inni kun itti bahaa yookaan itti fufa loloota kolonii sana ofirraa ittisuuf calanqoota aannolee yookaan raayyaa yookaan bakka adda addaatti godhamanii fi finciloota baalee fi bakka adda addaatti godhamanii isaan kan hunda xiinxaluun sagantaan siyaasaa bilisummaa Oromoo ammaan booda qabsoo qindaa'aa godhachuun akeeka ittiin jedhu bilisummaa Rippaabilika Oromiyaa walabummaa Oromiyaa walaba taate tokko argamsiisuu ka jedhu sana gabrummaa jalaa bilisummaa bahuu ka jedhu lafa. Haalan yeroo lolaan cabsaati bara dheeraa Minilik Haile Sillaasee yeroo sagantaan siyaasaa sun bahee gidduu jiru isaa as dargii fi ammallee ni jira. Kana jechuun maali? Oromoon hundi seenaa isaa dubbisuu qaba. Seenaa biyyoota biraallee baratu laata. Maaliif nuti gaafachuu dhorkamu? Maaliif ka biyyoota biraa deeggarame ka keenya immoo ukkaanfama yookaan waa'een isaa dubbatamuu didama yookaan immoo beekamuu fi didama isa kana hubatamuu barbaachisaa jechuudha. Wal'aansoon immoo nama lama gidduutti danda'a. Wal'aansoon nama lama gidduutti ta'u kun tooftaa caale, ka humna caale, ka beekumsa wal'aansoo sana caale irra aanee dhiisaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo gaafa jalqabe tooftaa qabsoo sana lafa kaawwate tooftaan qabsoo sunii fi tartiimoo lafa taa'etu tartiimoo diinni qabuu fi tooftaa diinni qabu sanaa fi deebii ta'uu akka qabu lafa taa'e. Tartiimoon diinaa yookaan mootummaan Itoophiyaa gaafa adda bilisummaa Oromoo uumame sana dura ture sun waan Oromoo fuudhanii amaaressuu assimilation kana dura yeroo Minilik cabsuu barbaachisuu xiiqanyaa godhatu akka gabraatti gurguru yeroo Haile Sillaasee immoo haalli addunyaatti jijjiiramaa waan deemeef isa kana fooyyeffatanii assimilate gochuu yookaan amaaressuu abasaa gochuu eenyummaa isaa guutummaatti dhabamsiisuu mirga isaa fi eenyummaa isaa akka hubanne godhu kana haqanii eenyummaa isaa gara Itoophiyaummaa fi abashummaatti jijjiiru. Aadaa isaa, maqaa lafa isaa isa kana. Achiyoo dargitu.
dargiin immoo gaafa adamsummaa Oromoo lafaa ta'u sana reefu jalqabu sana dargiin tootaansaa maqaan adamsummaa Oromoo akka hin akka dubbatan gaaffiin uummata Oromoo biyya keessatti ta'e addunyaa kanarratti akka dhagaa loloota adamsummaa Oromoo godhan tokkollee miidiyaa irratti akka hin baane biyya keessatti Oromoon akka hin dhageenye yoo Oromoon dhaga'e kana jala hiriireeti humna ta'a kanaaf Oromoon ija isaa fi gurra isaa jaamsu sooshaalizim tokkummaa Itoophiyaa kanaaf Oromoo hiriirsu humna Oromoo lolatti dhimma bahu humna Oromoo gara sooshaalizim paartii tokkicha jalatti ijaaranii kana jalatti waan gaaffii Oromoo fi Oromummaa sana haqu kana dubbatan. Kanarraa ka'e alaa gaafa asoosaan rukutame sana alaa waan birokrasii waraanaa keessatti argamu hundi isaa kan inni jedhu waan adamsummaa Oromoo paabliikii yookaan bakka ummati jirutti akka hin kaafne tokko hanga danda'ame waraanni bilisummaa Oromoo fi dabballoonni bilisummaa Oromoo bosonatti ittifamu uummatatti ol kan baasu kanas dhaloota isaatti kunuun gaaffii uummata Oromoo akka hin dubbatu. Bakka dippiloomaatonni jedhan addunyaa kanarratti keessatti illee waan Oromoo akka hin kaa'u. Haallaa ta'u reediyoo Itoophiyaa miidiyaa Itoophiyaa irratti labsamaa ture wombadeewwan sagantaa'oo abadufaa EPLF isaan kana guyyuu irratti reediyoo isaanii kutumaa turanii gaafa darbii tokko kan ture. Amma egaa qabsoon suni adamsummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru kan qabsoo jennee suni xiqqoo ishee booda isaa baakgiraawundi isaa isinii kennuufi kana haasa. Kuni tooftaa mootummaa Itoophiyaa yeroo adda addaa tarsiimuun isaanii fi tooftaan isaanii tarsiimuun Oromummaa fi eenyummaa sanaaf tooftaan immoo ukkaamtu karaa waraanaa, karaa propagaandaa, karaa beekumsa miidiyaa fi addunyaa kana irratti jechuudha. Kana hunda ukkaamsuu qajeeludha. Haayila Sillaasee immoo amaaressu kiristinnaa kaasuu lafatti namas afaan fi maqaan kana ta'u. Kadargii yeroo beeku karaa adamsummaa Oromoo deebiin kanaa tokko akka ubbaru seenaa ta'a baru kana irratti tattaafatu. Afaan Oromoo badee ture boolla keessaa baasanii qubeetti godhanii wal barsiisanii barsiisanii uummata ofii barsiisanii boolla keessaa ifatti baasu. Karaa qabsoo hidhannoo kaa dirqamnee itti seenu kaa nagaadhaan gaaffii keenya dhiyeeffachuu dadhabne meeshaa tuulamaafaa hidhamanidha. Lamu qixxeessaafaa hundi warri meeshaa tuulaman kayaa dhaqqa maqaa isaanii dhahaa oolchan kun Mamma Mazumurfaa katti fannifame nagaadhaan waan argachuu kun waan dadhabameef adamsummaa Oromoo barbaadan yaadii jalqabee qabsoo hidhannoo akka tooftaati. Inni kun immoo mirga Oromoon qawwee ofirraa akka fannifanne akka baanne akka nam tokkootti dhabame sana mirga hidhannoodhaanii poolitikaa ofii fi eenyummaa ofii kabachiisu malli biraa waan dhabameef ka jedhu tooftaa qabsoo hidhannoo sana humna Oromoo gadhaabu kanaaf dhiyaaf bahan kuni haala baay'ee rakkisaa keessatti injifannoo sun galmeeffameedha. Kanaan bara taataraatti gaafa dhufnu diina haaraa wayyaane. Diinni kun har'allee nu harkaan qaba. Diinni kun maal baafate tooftaa maalii baafate ka warra durii irra adda isa ta'u ka jedhu sana booda deebinee yoo ilaalle tokko humna poolitikaa ka ittiin Oromoo mirga jedhanii konstitushinii jedhanii waan adda addaa darbatan ka ittiin Oromoo gowwoomsanidha. Kanatu as ta'e jaarmiyaa siyaasaa Oromoo ka Oromoof mirga isaa kabachiisu dimokiraasiidhaan Itoophiyaa jalatti mirgi Oromoo akka kabajamu qabu
jedhee ofii ijaare dhufe ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman ofirrattii fi uummata isaanii irratti akka humna diinaa ta'an isaaniin qaboomtee fi Oromoo qaboomte. Amma mirgi Oromoo kabajameera. Afaan isaa eeyyamameeraa fi mana murtii, mana barnootaa, bakka hojii Oromiyaan akka guutuu godheera jedhee akkasitti waan ni godhe qabeenyi Oromoo guutummaatti dhuunfatu Oromoo immoo akka sabaatti akka humna ergamaa TPN yookaan IPN ta'ee akka hojjetu isa kana ni kanneen hakaan ammallee mirgi Oromoo ittiin kaane ka addunyaa irratti deebisuu eeyyamuu fi Oromiyaan mirga guutuu sovereignty ummati Oromoo lafa isaa irratti qabu sovereignty politikaa ka dinagdee ka aadaa ka eenyullee dhiibbaa tokko malee dhiibbaa irratti hin goone akka barbaadetti murteeffachuu danda'u yoo barbaade mootummaa mataasaa ka ijaarrachuu danda'u yoo barbaade humnootii fi olloota biraa wajjin tokkummaa politikaa tolfachuu danda'u mirga sana guutamuu fi qaba jedhee kaadhimsummaa Oromoo kan ittiin dhuunfaamsuuf waggootii 20 kana dhimmatti ba'an. Isa kana dhimmatti bahuu keessatti ka jalqaba taargeeta godhatanii ka'anii gaafa chaartaraa sana adda bilisummaa Oromoo dhaabamsiisu, waraana isaa dhaabamsiisu. Kanneen isaan gad dhaabanillee kan isaan gorsan. Maaliif mirga sanadha qabateedha. Ammallee mirgi sun guutamuu fi malee Oromoodhaaf furmaati tokkollee hin argamu. Mirgi sun guutamuu fi qaba. Ka Oromooti. Akka garaatti soogidda dura qabanii ammas cunqursaa fi hacuuccaa fi aaminsa sana itti qabuun hin eeyyamu irratti wareegamu jedhee bilisummaa Oromoo kanarratti waxabe barjaatara wayyaanee wajjin ammas lolatti bulu. Amma egaa qabsoo nama lama gidduu ta'u, humna lama gidduu ta'u sana humni haaraan kun ka durii caalaa qaroo ta'e baasatu. Gaafa duraa chaartaraatii jalqabee hanga 2000 tooftaan isaanii adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo haqu dhabamsiisu addunyaa irraati ammaan booda furmaati karaa ofii yookaan karaa jaarmiyaa isaan ijaaranii akka waayilaatti qabanii kanaan dhufee jira. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo gochuunsaa farra nagaa fi farra misoomaati. Kana addunyaa irraa tursiifatanii Oromoon adda bilisummaa Oromoo irraa adda baasu, uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gidduu seenanii adda baasu, uummata Oromoo akka adda bilisummaa Oromoo deeggarre waraana isaa qabu. Kanarraa ka'anii loloota karaa bahaa ta'an, loloota karaa dhiyaa ta'an, loloota bakka hundaatti kanarraa maddanii ka'anii si'a 4-5 labsatanii waraana bilisummaa Oromoo haqameera. Adda bilisummaa Oromoo hin jiru. Ammaan booda warri gaaffii kana kaasanii farra nagaa fi farra misoomaati. Kanaan uummata Oromoo abdii kutachiisu. Kana ture gaafa waggootii 10 duraa ta'e. Karaa adda bilisummaa Oromoo haala dhalateerraati, haala mudateerraati, haala ulfaataa uummata Oromoollee soogidda fuuldura qabee gowwoomsu kanarraati. Ka jalqabaa jaarmicha jiraachisuu fi akka itti qabsoo sana waraana bilisummaa Oromoo uf jiraachisu sarvaayiva kanatu dhaabsisu. Maaliif haalli yeroo taasisaa dhalate jaarmichi akka hogganaatti kabajaatu, caasaasaa kabajaatu, waraannillee kanneen gartuunii fi naannoo hogganni jirutti ijaarame itti fufe malee haala dhiyeessi namni tokkollee rasaasa tokko haala kana keessatti akkaataatti lolachatti seenirra nuti ka qophiin qabu isaan immoo humna guddaa fi dhiyeessi qabanii Oromiyaa guutuu dhuunfachuuf haa ofirratti amananii seenan isa kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo of jiraachisuu fayyadu sana injifannoodhaan keessa galeera. Of
jiraachisuu kana booda jaarmicha bakka itti bara 1998 korri sabaa argamaa ta'e caasaa bakka itti deebisuudhaaf xiyyeeffannoo lammataa galmee wayyaanee ergatiitii Itoophiyaan jiru Itoophiyaan wayyaanee maali asirratti hundi keenya albeeffatuu qabnuu fi amma qabsoon kun maalirra jirti kan jedhu sanatti kan beeku. Karaa mootummaa wayyaanee haala addunyaa Oromoo kana keessatti haala ulfaataa kana keessatti bahee keessatti sadarkaa ol aanaa kan isaan lafa kaawwatanii sadarkaa naashinaal seekuriitii hooggana poolitikaa wayyaanee kan inni addee hoogganu jechuudha. Tokko akkaataatti ofii isaanii injifannootti dhufan ni beekanii muuxannoo isaa qabanii tokko deeggarsa biyyoota ollaa Somaaliyaa, Sudaan biyyoota kaanii deeggarsa leenjisaa, deeggarsa loojistikii, deeggarsa gorsaa kana qabu biyyoota kana darbee daangaan biyyoota kanaa kun isaaniif bana dabalatee deeggarsa addunyaa kanaa bifa gargaarsa dhiheessii nyaataa fi maallaqa. Addi bilisummaa Oromoo yoo kana argate waggaa tokkollee turru kanaa fi addi bilisummaa Oromoo deeggarsa biyyoota ollaa tokkollee kan qabu. Hoogganni isaa biyyoota ollaa keessatti miila isaa tokkollee gadi akkata. Kana mirkaneeffachuu qabna yookaan barreessatee akkana lafa kaawwatu. Xiinxala yoo tuutamu bara 2000 keessa. Kalammataa kan isaan lafa kaawwatan qabsoodhaaf barbaachisaanii fi hundeessaa tokko loojistikiidha. Loojistikii fi aanan sirna aananti uummata Oromoo irratti addunyaa kanarraa kan argan sirriitti. Sadaffaa kahaan gaarraa nu duuba nu waliin deemaa jiru. Keessa isaatti bilisummaa Oromoo ummati Oromoo qabsoo kana wal gurmeessee wal ijaaree akkatti fufne yeroo hunda jeequmsaan qabu. Isaan kana. Inni kuni hidhaa sadiin kun durallee deebi'ee haaromii bakka tooftaatti akkaatti dhimma bahamu xiinxala beekaa bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo. Egaa karaa adda bilisummaa Oromoo isa kana akkamitti irra aanne akkamitti kana irra aanne gara fuulduraatti deemna akka jedhu dhiidha yookaan chaalenji adda bilisummaa Oromoo fuulduratan. Tokko 98 caasaa bakka itti adeemu malee caasaan guyyaa tokkitti bakka itti hin deemu. Ka 92 yesus hedduu keessa ta'e caasaa waraanaa caasaa siyaasaa bilisummaa Oromoo kana gidduutti immoo sarvaayival qofa yookaan jiraachisu akka hin qabamu qofaa kan hojjetamaa ture haala ji'oopolitikaa daangaa 98 korri sabaa argamaa ta'e. 2000 yeroo xiinxala kana mootummaa wayyaanee godhatu xiinxala kan qabatan. Haa ta'uuti yeroo gabaabaa keessatti caasaa bakkatti deebisanii waa tooftaa diinni baafate kanaa fi diriirfate kana uummata kana hubachiisanii miseensa hubachiisanii irra aanu salphaadha. Maaliif halkanii guyyaa hojjetanii qabeenya guddaa ka dhaabicha dachaa ta'e waraana dhiyeessii deeggarsa dippiloomaasii qaqqabudha qaqqabsuu. Haa ta'uuti irra aanamudha. Irra aanamu kana keessatti kawal qabu. Wal qabiinsa sana keessatti nus sarvaayival ka jedhu keessaatii bahu ka jedhu. Karaa isaanii immoo kana keessaa kan baanee fi humna kan taane nurratti hojjetu kana wal qabee amoona maali. Kana keessatti ka nuti hin haalle diinni bu'aa hedduu nurratti argama. Beekumsa sanas hangammaa keessa Oromoo keessa bilisummaa Oromoo keessa hangamii ka'e qaba. Guutummaatti garuu milkoomne maateensine. Biyyoota
ummatu ollaa tokkollee deeggarsa akka hin godhamne ka jedhu san hanga ammaatti hin ta'e. Sudaan si'a afur kan ani si'a lama lola sana keessa ture taankii fi xayyaaraa fi artileriidhaan kan deeggaran nutti bobba'e duuba keenya kunuun gochaa jiru. Tokkuma Finfinnee keessatti talaqqaa. Jibuutiidha tokko Jibuutiin yeroo hedduu baqataa keenya dubartii ulti yoo sana fi dhiibbaa wayyaaneetiin kuma 20 yeroo tokko kuma 10 yeroo tokko kuma 5 yeroo tokko achirraa ari'an achi keessa ari'atamu keessa dhaasaan adda bilisummaa Oromoo fi dhaasaan quunnamtii adda bilisummaa Oromoo biyya keessa deemu akka hin jiraanne talaqqataa jira. Inni kun hanga ammaa deemaa jiru. Nutti cufame. Somaaliyaa laayyuu fayyinuu quba qabdan mootummaatti dhuunfata wayyaanee keessa galame hangaunaa mootummaan Somaaliyaa ofiiyyuu akka gadi dhaabban simtaan. Kanarra darbanii amma mootummaan Sudaan kibbaa kadhiyoo dhaabbattellee adda bilisummaa Oromoo quunnamtii makallaa yoo isaan diriirfatan yookaan bananiifi rakkina guddaa akka irratti uumanitti itti qophaa'an. Kanaaf jecha mootummaan Sudaan kibbaallee sodaatee adda bilisummaa Oromoo wajjin namni tokkollee quunnamu hin barbaadu. Isa kanaaf mootummoota ollaa irratti illee milkaa'an kan nuti kun hundi dubbee qaba. Haala akkasii keessatti adda bilisummaa Oromoo maal godhate akka kennata malli argamu qaba. Falli argamu qaba. Falli argaminsa keessaa 2001 2002 as keessa ofii rakkina qabnu rakkinni karaa tokko ka ofii keenya walitti uumni haaluma rakkina caasaan bittinnaa'u keessa gariin isaa immoo kadiinnis nurratti hojjetee rakkina dhalate keessa osoma rakkina qabnu tooftaa diinaa kana fuuldura keenyatti waan qabnu odeessa gahaatti waan jiru malli marfama keessa diina waliin qabsoo wal goonu kun biyya keessaa humna ta'uudhaaf irra aanamuu qaba. Murtii biraan qabnu fala biraan qabu. Haala akkasii keessatti tokko waraana bilisummaa Oromoo bifa fi akkaataatti qabsoo godhu haala dubbeedhaan dhiyeessiin argamuu hin dandeenye keessatti haala lafa bilisoomsan sanarra dhaabbatanii kaan itti dhufanii qabsoo dhawaataa godhanii baadiyyaa bilisoomsanii magaalaa bilisoomsan sun hin eeyyamamne keessatti maaliif inni sun dhiyeessii gahaa, faanaansii gahaa, qabeenya gahaa, meeshaa gahaa waan barbaadu haala kun hin jirre keessatti akkaataa qabsoo fidhannoo godhu lafa kaawwatuu qaba. Resistance yookaan immoo diinaan qabsoo fidhannoodhaan dura dhaabbatuutu mala addaa mala biraatiin irra aanamuu qaba. Ka jedhu irraati hanga har'aa karaa dhihaa qabsoo hidhannoo loloota jaallataa ogeetinii fi humna ijaaramee fi isa duras humnoota turan jalqabaa baadhisaa fa'i koloneel Tasfaayee Dheeressaa fa'i hoogganamaa ture ka gochaa turee fi ammallee itti fufee jiru humna xixiqqaadhaan handhuura diinaa keessatti jiraatanii tarkaanfii fudhatuu fi qabsoo hidhannoo sanatti fufuuf karaa bahaas haaluma akkasii keessatti karaa kibbaas haaluma akkasii keessatti yeroo adda addaatti karaa kaabaa Walloo karaa kaaba Shawaa yeroo adda addaatti humni ijaarame takkaa diinni nurra aanee haalli rakkisaa naannoo sanatti dhalatee naannoo sanatti qabsoo gochuu danda'a. Amma itti beeknu gariin immoo itti fufinsaan ammoonaa qabsootti godhu karaa bahaa karaa dhihaa karaa kibbaa akkasitti haala akkasii keessatti adda bilisummaa Oromoo humna kanaan humna wayyaanee cabsee injifannoo argamsiisee bilisummaa san fide jedhee ofii bohuu. Kanaafis nuti qabsoo guddaa. Qabsoon kun mirga diina humnaan nu cabsedha. Nagaadhaan akka nuti qabsoo goonu kanatti nuti hin eeyyamnedha. Kanaaf akkuma irreen waggaa dheeraa haala lafa bilisoomne keessatti qabsoo gochaa ture itti fufuudha. Haa ta'u isa kana qofaadhaan qabsoo gochuu danda'a. Itti fufamummoo qabatu.
humna wayyaanee guyya guyyaan dhiisu caasaa tikataa diigaa deemu lafti nagaadhaan keessa ofirra godhee uummata Oromoo irratti cunqursaa saamicha itti gaggeeffatu jeequ kanaan immoo caasaa bulchiinsasaa jalaa dhiphisaa deemu kana yookaan qabsoo hidhannoo keenya isa kanarra isa kana yeroo goonu karaa mootummaa wayyaanee immoo isuma kanayyuu nu dhorku dinnaa inni gochuu kanaaf humna guddaa hidhannoo guddaa qabu itti bobbaasanii qabansiisanii uummata jiisu abdii kutachiisu deeggarsa waraanaaf kun goone gochuu akka nyaachifne gochuu waraanni immoo naannoo sanatti sochii nama tokkoon illee qawwee qabatee akka sochoone gochuu isa kanumarraa hedduu duula lolaan irratti bobbaasu. Akkaataa jaallattoota hojii ta'uu eegaman ta'a. Humna guddaa olaanaa ka humna kana dachaa ta'utti bobbaafame humna kana jaallattoota qofa keessaa wareeguudhaaf ji'a ja'a itti fufinsaan lolli godhamee jaallattotaan wareegame. Ji'a ja'a humni xiqqaan sun humna wayyaaneen itti bobbaasu birraa otoo addaan hin jiru. Haa ta'uuti jaallattotaan wareegame malee humni sun hanga har'aallee qabsootti fufee jira. Diina irratti injifannoon karaa bahaa haala adda addaa dhalateen yeroo adda addaa duula godheen rakkina keessa keenyaa dhalateen marraa hedduu humnatti bobbaasee lafa namni tokkollee ejjetu akka hin argamne yeroo hedduu tattaafate. Sana qofaa miti akkuma dhagahaa jirtanii karaa duuba keenyaan humna adeem keessatti akka humna ittisaatti amma immoo liyyuu poolisii jedha duraan humna ittisaa jedhama ture isaan kanallee dhimmatti bahee nu lolu. Haa ta'uuti waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa dhabamsiisuu miti waraanni bilisummaa Oromoo lafa bal'aa irratti yeroo adda addaa irratti tooftaa jijjiirrate lolli akka ittiin injifannoodhaan hanga ammaa itti fufee jira. Karaa gubbaa akkuma isin jedhe tooftaa gaggaa tokko mootummaa ollaa deeggarsiisatanii adda bilisummaa Oromootti duulu naannoo sana hafu akka language yookaan jechoota mootummaa keenyaaf to flash out the oil yookaan immoo the terrorist flash out jechuun keessa aramanii yookaan ciranii dhiibanii baasuun akkasitti marraa sadii nutti duuleera lola guddaa mootummaan keenya. Ammallee hanga har'aa dhiibbaan isaan naaffatu tokko kan kabraa rakkinoota adda bilisummaa Oromoo keessatti uumuu fi kan nutis irratti uumuudhaa fi humni guddaan naannoo sanaatti miidhame harka kennateera. Kan itti ofaa wajjin gaazexee hundi keessa nu dhabeera. Humna bataaliyoon tokko ta'u naannoo sanaa sira keessaatti dhiibbaa diinarraa fi akkii dhiibate. Kun hundi naannoo sana adda bilisummaa Oromoo akka lafa jijjiiruu. Gaafas sagalee tokko qofaas qabee adda bilisummaa Oromoo qawwee qaba. Qawwee dhaabitti bitee fi itti dhangalaasuun diinaa qaba. Kunis qaamuma waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu mootummaa ollaa deeggarsiisatanii adda bilisummaa Oromoo ageessisaa fi eenyummaa isaa dhabamsiisuu kan jedhu sana keessatti ilaalu. Haa ta'u adda bilisummaa Oromoo sana hunda keessa bahee har'a humna bataaloonii kanatti deebisee gadi dhaabee injifannoodhaan keessa bahee lolicha karaa kanatti itti fufee jira. Egaati kuni hundi qofaasaatti injifannoo fida jedhee adda bilisummaa Oromoo ofiin gowwoomsu. Haala keessi kooridooriin tokko mootummaan tokko ollaadhaa deeggarsa kennuu dhorkamne keessatti malli biraa dhaamuu qaba. Qabsoon kun fuulduratti urgaafatee sila caalaan exploot godhee furmaata argamuu qaba jedhanii kanama geessu argamuu qabaa jira. Isa kana tokko adda bilisummaa Oromoo caasaa maattee
Oromiyaa guutuu keessatti diriirsu kanaan immoo uummata Oromoo hanga danda'ame qabsoo kanatti akka hirmaatuu fi humna jaarmiyaa fi siyaasaa Oromoon akka keessaan humna ta'anii argamu haala deeggarsi ollaa cufamee keessatti jiru keessatti kana irratti halkanii guyyaa kanarratti dabalee immoo uummata Oromoo hirmaachisuu fi uummati Oromoo ofii isaayyuu diinaan wal qabee jiru keessatti wayyaaneen saamicha hamaa gaggeessitu keessatti haala wayyaaneen hidhaa hedduu bakka adamsummaa Oromoo hin jirretti adamsummaa Oromoo keessatti uummata saamuu qofa warra abbaa qabeenyaa saamuu qofa nama saamu keessatti bakkoota keessatti diddaa fi fincila Oromiyaa keessatti isa kanatti ba'itti gochuuf humna gochuuf Oromoo immoo hirmaachisu fincila diddaa gabrummaa akkasuma ba'e isa kana adamsummaa Oromoo kana diriirsuu fi uummata kan lafaa qabu kan harkaa qabu san gara humnaatti jijjiiruurra fincila diddaa gabrummaa ka bifa adda addaatiin jalqabe har'a humna ta'e kan Oromoo sochoosu ta'e injifannoo wayyaanee irratti argate gara humna waa jijjiiramu keessatti ka qabsoon kun injifannoo argate taa'e. Inni kaan uummata tokko yookaan mucaa tokko soogidda dura qabuudha yookaan karameellaa dura qabuudha. Isa sana qofa itti kennuudhaan bara baraan gowwoomsuu hin danda'u. Humni guddaan isaan uf jalatti akka waahilaa itti addeef jalatti ijaarratan. Kana karameelluma kana qofa dura qabuudhaan ergamaa godhachuu barbaada. Isa kanatu yeroo adda addaatti keessa ofii keessa sabboontonni jiran kana diduu jalqabsu. Diddaan kuni gara nuti akka waahila wal qixaa nutis akka bakka bu'aa Oromoo isinis akka bakka bu'aa uummata Tigraay dimokiraasii ijaarraan walitti dhufte malee ergamaa keessan taanee bara baraan sana keessatti ol sabboontonni kun humna qabsoo bilisummaa Oromoo. Humna qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta'aniif isaan kana waliin sabboontota waan ta'aniif akkaataa uummat keenyaa fi bilisummaa Oromoo fi humnoota qabsoo bilisummaa Oromoo gara jijjiirraatti fuulduratti deeman kuni ka lafa jirudha. Kuni ka tooftaa diinni lafa kaawwatee fi tartiibuu diinni lafa kaawwate ka jalaa fakkachiisaa deemee abdii uummata Oromoo harka wal qabate jijjiirama urgaafatu ka fuuldura keenya lafa kaa'ee jirudha. Kunis injifannoo wayyaanee argamudha. Diinaa keessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi mooraa Oromoo keessatti ammasni tarrite kana dura dabarsineetti dammaqnee irra ta'e rakkinni kun dhala. Amma rakkinitti dhalate rakkinicha suphuu malee falli biraan. Rakkinicha suphuu keessattuu rakkinichi kun akka suphamu yeroo hedduu mudata. Haa ta'uti akkuma quba qabdan barreen gaddaa addunyummaa Oromoo fi addunyummaa Oromoo qaama ta'umsa walitti dhufanii labsii tokko baatu. Jilli lamaa tokko haala sagantaa siyaasaa bilisummaa Oromoo yookaan akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas immoo tooftaalee qabsoo ilaalu kanneen namni irratti wal falmaa bahee fi adda baba'ee jedhan isa kana irratti wal ta'uu fi wal ta'uu isaanii ji'a jaha keessatti dhaaba kana tokkomsuu keessatti akka xumuratan labsaniiru isinis dhageessanii kana dirqama ta'a. Isa kana yeroo goonu akkuma sanatti hin jedhe haala nama adda babaase of keessa ilaala. Haallan akka adda babaane nama dhorkuu dandeenyu maal fa'aa goonu maal fa'aa balleessine of keessatti ilaala. Irra guddaan isaa immoo gara fuulduraatti xiinxalaa fi yeroo adda addaatti akka barnootaatti as irraa qophaa'u ta'uu taasisuu badiilee dalagamanii kanarraa ka'anii akkanatti ilaalamu. Amma waan guddaan haala qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jirurra haala dirqama fuuldura keenya jirurra
kabadii sana qofaa kaa'anii xalaan qabu kanaan immoo wal gaafatu isa kanatti yeroo balleessuurra isa kana seenaaf dhiifne seenaa nu gaafata yookaan itti deebinee wal gaafannaa haa ta'uti waan qabsoon bilisummaa Oromoo barbaadu humna walabummaa Oromiyaa argamsiisuudhaaf akkasitti murannoo fi ameenummaa qabu hundi akkaataatti walitti deebi'ee tokkoomte humna qabsoo bilisummaa Oromoo ol urgaafamu irratti wal ta'a. Isa kana irratti wal ta'uu qofa osoo hin taane akkuma waadaa seename kana hojiidhaan argamsiifamuu kanatti irraa hin haalu dirqama keenya. Haa ta'uuti yeroo keessa seenne hojichatti seenne waan waadaa seenne sana waan ammoo nam guutuu ifa hundi keessan kaasitan ji'a jaatana keessatti kana xumuruu hin dandeenya. Xumuruu dadhabuun garuu karaa lamaanuu fedhinaa dhabu irratti hojjechuu diduu yookaan harkisu yookaan immoo sabotaaj gochuu keessa akka hin jirre isin mirkaneessa. Rakkina nu mudate baay'ee ambiisessa. Tokko ka keessa socho'aa jirtu gaafa Afrikaa. Gaafa Afrikaa ammatti nu addi bilisummaa Oromoo fakkeenya hundi keenya iyyuu ka ta'anis ta'e ka keenya ka hoogganoonni naannoo Keeniyaa dhaqanii hojjechuu hin danda'anii naannoo gaafa Afrikaa socho'uu sababa mootummaa Keeniyaatu addi bilisummaa Oromoo terrorist organization jedhee labsate kana dura waggaa tokko kuni dankaraa namni walitti deemee lama sadiinis ta'e wal argee yeroo gabaabaa keessatti waan xumuramuu qabu xumurachuudhaaf dankaraa. Kanaaf haala akkasii keessatti Sudaan hafuu irratti haala akkasii keessatti ka godhamuu qabu haala dadhabsiisaadhaan tokko rakkatan haasaa akkasitti adda babbahee ture sana akkaataatti wal dadhabsiisan akkaataatti hooggannoo waan heeraa waan sagantaa siyaasaa isaan kun jajjabsiidhaan akka waan ni jenne sanatti yoo xumuramanii boorus rakkina biraatti nama afeeranii uummatas irratti qabsaa'otas fi hojii fi qabsoo danqaa ta'u sun akka hin jiraanne ogeessannoodhaan haala amansiisaan xumuruudhaaf halkanii guyyaa wal quunnamaa irratti hojjetamaa jiraatu jireenya qabata. Waanni waadaa seenne karaa lacchan keenyaayyuu kun xumuramuudhaaf irratti waadaa keenya jennee ni xumurra kana uummata keenyaa fi miseensottilee kana akka nu hubatan barbaada. Kaan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fi nuu fi wayyaanee gidduu irratti ka jiru keessaa haala yaachisaa ta'ee uummatni kun kan quba qabaatu qabuu fi irratti beekuu qabuu fi ka hubatuu qabuu fi humna qabsoo fi dhaabotii siyaasaa deeggarsaa fi inni isa kennuu qabu. Inni kun lola karaa miidiyaa jiru keessattuu alata. Lolli karaa miidiyaa jiru bara kana keessatti lola guddaa ta'e. Ka ittiin uummata gara barbaadanitti akka bishaan boo'ii sana jallisanii deebisan akkas ta'e. Haala akkasii keessatti haaluma tooftaa walirratti qabnu keessaati mootummaa wayyaanee eejentoonni isaanii ala kan jiranii darbee immoo humnootiin farra qabsoo bilisummaa Oromoo kan qabsoon bilisummaa Oromoo liqinfamne dhaabota siyaasaa dimokiraasiif dhaabbanne jedhan hundi isaanii uummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qiyaafatanii jiran. Isa kana na caalaa hubataa jira. Waan intarneetii irratti YouTube irratti waan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti jiran. Haala akkasii keessatti amma nama ajaa'ibu sila ammas ittiin deebi'a caalaa kootiin godha. Andaalam Arraageetu hidhamee mana hidhaa ta'ee maaliif waan Oromoo dubbatu jedhee ilmaan Oromoo ofiiyyuu hidhamee ka achi jiru. Kuni waan baay'ee nu barsiisaa.
qabsoo dimokiraasiitti jiru uummata Itoophiyaati nuu dabalatee furmaata qabna kan jedhan dhaabotiin hundi isaanii targetiin isaanii adda bilisummaa Oromoo hoogganaa bilisummaa Oromoo fi miidiyaa adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromootti keessu akka ofirratti hin amanne gochuu gurmuunsa akka hin jiraanne gochuu kana jechuun amma hubachuu dadhabne jedhamu. Eenyurraa barannee barnoota eenyuun ta'u kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo bilisummaa gaariidha. Fakkeen uummata Eritrea waan hedduu irraa yoo sammuu keenya banaa goone irraa barannee dhimma itti baana. Uummata xiqqaa duulli heddummaa akka keenyallee lafa guddinaa lafa bal'inaa qabeenya bal'ina kan hin qabu. Duula guddaa ture. Ala kanatti isaan facaasu waan hin godhamne. Isaanoo uummata isaanii ilaala. Walgahii isaan godhatan ilaala. Expo isaan godhatan ilaala. Festivaala isaan godhatan ilaala. Haala irratti isaan lolli ta'uu fi uummata kanaaf mootummaa kana adda baasuuf godhame keessatti akkatti isaan mootummaa isaanii waliin hiriiranii halkanii guyyaa UN fuulduratti mootummaa Ameerikaa fuulduratti Awurooppaa kana fuulduratti hiriira bahaa. Isaa irratti isaanii xiqqeeffatanii bilisummaa argatanii mootummaa argatu. Nuti immoo mootummaa hin argatu. Hin qabu. Mootummaa dhabuu keenyarra ilmaan Oromoo akkuma gaafa duraa mootummaa dhabuurraa garra isaanii ilmaan kumaan kalaqqaa guuramanii gurguramaa ba'an mootummaa waan dhabneef uummata Oromoo hundi ciisanyaa ta'e dararama hedduu keessa kan adda kumaan lakkaa'amanii sirna sana baqachuudhaan galaana diimaa keessatti gara Yemenii baqachuun kumaan dhumaa jira. Isaan kun nu yaaddessuu qabu. Ilmaan Oromoo ka kumaan mana hidhaa jiru yaaddessuu qabu. Dhalli ilaalu hiriira uummatni Eritrea akkasitti uummata isaanii mootummaa isaanii ijoollee isaanii ittisuuf tiksuuf godhan sun uummata Oromoo isaan caalaa godhuu qaba. Maaliif mootummaa dhabuurraa kumaan hidhamaa jiru. Mootummaa dhabuurraa kumaan naannoo gaafa Afrikaa mootummoonni jiranillee akka baqataatti birganni qabu sana tiksuu fi didanii uummata keenya gariinsa summiidhaan ajjeefamaa jira. Puntland keessatti miidhootaa argitan. Uummati keenya ibiddi hidhamee mana isaa keessatti gubamaa jira. Somaalilaand keessatti. Kunoo as jiru ragaa warri kan keessatti. Uummati keenya dhibbaa fi kumaan lakkaa'amu Yemen keessa akka inni taa'aa nagalaa beektan. Yookiin irratti bakka intarneetii irratti. Isaan kun hundi sagalee keessan barbaada. Isaan kun hundi tinnisa keessan barbaada. Uummati biyya keessa qabsoo godhu halkanii guyyaa saamamu sun isin humna taatanii hiriira baatanii humna taatanii ufuu asitti koominitii taatanii uf ijaartanii akka humnaatti mul'attanii isin isaa isa kanatti uffatu. Maaliree akka ufii keenya hubannu nuti akka adda bilisummaa Oromoo dirqama nurra jara kana bahuun dirqama keenya isa halkanii guyyaa hanga lubbuun keenya tokkoon hojjennee uummati kun danda'amu waggaa tokko hin caalle keessatti dadhabu immoo yeroo habamu haabita. Dirqama keenya baanee uummati kun kana keessaa bahee mootummaa mataasaa ka inni irratti abboommaa qabu. Uummati mootummaa irratti abboommaa qabu. Argatuu qaban murannoo keenya kana hanga lubbuun keenya jirtutti uf kenne. Kabajaa Oromummaa fi sabummaa sanatti uffatu. Haala diinni namaan adda qoqqooduudhaan olii gad nama facaasee gurmuu nama uffatan irra aanu kan wallaale barsiifatu. Darbee addunyaa kanarratti ka ijaarame qofatu kabajaa ka ijaarame qofatu sagaleensaa dhagahama.
ka ijaarame qofatu humnata. Kanaaf jaarmaya bifa adda addaa dhaabota siyaasaa ka isinii ta'e ka sagantaa isaa fudhatan deeggara. Sanaafoo bifa adda addaan siyaasa TV Forbudee jedhan community inni kun ka Oromoon inni ta'u isa kana jalatti ijaaramu sagalee keessan dhageessu. Ka sadaffaa akkuma jireenya guyyaa guyyaatti bakka ijoolleen keessan bara bakka ijoolleen keessan guddan kana ta'a. Kaan addunyaa kana irratti kan nama humna godhuufi jiraachisu tokko beekumsa knowledge beekumsi humnaa jedhu barakata. Knowledge is power, information is power. Kana caalaa dhageessu isintu keessa jira. Kan ammoo ka gochuu dandeenyu yoo baranne dargaggoonni jirtan mana barnootaadha. Walakkaa yeroo keessanii hojjetaa walakkaa yeroo keessanii mana barnootaadha. Barnoota bifa kamuu haa ta'u baradha. Addunyaan kun maalinni beeka bara yoo baratan immoo odeessa yoo odeessa qabaatan seenaa keessan bartan diina keessan bartan mirga keessan bartan akka ummataatti akka qabaatan. Kanaaf nama hunda barnoota akka baratu qajeelcha. Odeessa addunyaa kana jala bu'a. Kana balfata isinitti kennadhaa. Qabsoo immoo balfata walitti kennanne. Haalli qabsoon keessa jiru kana haalli diinni keessa jiru kana isa kana keessatti hundi keenya qooda keenya haa baanu fayyaa ta'a ulfaataa injifannoo uummata.